Akkam jirtu kun torbeetti yeroo lama waa'ee kompiitaraan kan wal qabatu ammayyuu yuutuuberii irraa kan isiniif darbudha. Warroonni obsaan na eegdan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Yeroo muraasaaf yuutuub chaanalii kanarraa badeen ture dhimma hojiidhaan kan wal qabatu. Amma garuu kontentiiwwan babbareedoo isin fayyadu jedhu naannoo kontentiiwwan 11 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Namoonni obsaan hanga dhumaatti yuutuubii chaanalii kiyya hordoftanii fi beekumsa afaan keessanii argachuudhaaf fedhii godha qabdan obsaan yoo na eegdan hanga dhumaatti beekumsa kompiitara sirnaan akkasiin gonfattan abdiin qaba. Kutaa har'aa keessatti jalqaba kutaa jalqabaatti kanan afaan Oromoodhaan isiniif dhiyeesse seensa komputeraa yookaan immoo introduction to computers kan jettudha. Kutaa kana keessatti maalummaa komputeraa fi gosoota isaa, kutaa gurguddoo komputeraa kanneen akka hardweerii fi sooftiweerii, hojii fi faayidaa komputeraa akkasumas illee ICT yookaan teekinooloojii odeeffannoo fi qunnamtii kan jedhu kana bifa salphaa ta'eedhaan yeroo muraasa kana gidduutti isiniif qooduu nan yaala. Akkuma isin beektan namoonni baay'een waa'ee kompiitaraa beeku malee kompiitarri maal akka ta'e hubachuu hin danda'an yookaan immoo kompiitara maali yoo isin jettanii gaafattan kan makaanikaaliidha jedha. Garuu kompiitara jechuun meeshaalee elektirooniksii odeeffannoo kuusuu, gulaaluu, qindeessuu fi akkasumas immoo tajaajila odeeffannoo irratti hojjechuuf kan ooludha. Kana jechuun kompiitara irratti kuufachuu ni dandeenya, kompiitaraan gulaaluu ni dandeenya, kompiitaraan qindeessuu ni dandeenya, kompiitaraan tajaajila odeeffannoowwan adda addaa ittiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kompiitarri qajeelfamoota kennamee fi hojiiwwan adda addaa saffisaa fi sirna itti raawwachuu dandeenyudha. Bifa salphaatiin odeeffannoo keenya saffisa gaariidhaan akkasumas immoo bifa sirrii ta'eedhaan kan nuuf hojjetudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Inputiin keenya sirriidha yoo ta'e wanti inni nuuf baasus akkuma kana sirrii ta'a jechuudha. Kutaawwan kompiitaraa hedduun walitti dhufaniiti kan isaan kompiitarri tokko akka inni daataa tokko kuusu, akka inni pirooses godhu, akka inni qindeessu kan godhan. Fakkeenyaaf kan akka piroosesarii, kan akka displeeyii, kan akka kiiboordii fi kan akka stooreejiiwwan adda addaa fayyadamuu ni dandeenya. Kun qaamolee kompiitaraa muraasa walitti dhufanii kan akka nuyi odeeffannoo keenya kuufannu, akka nuyi odeeffannoo keenya qindeeffannu, akka nuyi odeeffannoo keenya gulaallu kan nu gargaaran keessaa muraasa qaamolee kompiitaraa jennee kan waamnudha jechuudha. Walumaa galatti waa'ee maalummaa kompiitaraa kana yoon jedhee kompiitarri kutaawwan gurguddoo lama of keessaa qaba. Kutaawwan gurguddoo kompiitaraa lama kan jenneen waamnu hardweer paartii fi sooftiweer paartii jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Hardweer paartiin maali? Sooftiweer paartiin maali kan jedhu itti aanee ni ilaalla. Hardweer jechuun gosa meeshaalee fi bu'uura kompiitaraa harkaan qabatamuu danda'anidha. Fakkeenyaaf wanta tokko qaama kompiitaraatti ta'ee harkaan qabu ija keenya duwwaadhaan ilaaluu ni dandeenya yoo ta'e kun hardweeriidha jennee waamuu ni dandeenya. Fakkeenyota hardweerii keessaa inni jalqabarraa argannu central process unit yookaan central CPU jennee kan waamnu abbreviation isaa jechuudha. Kana jechuun yeroo tokko maal jedhamee waamama? Central process unitiin kun brain of computer jedhamee waamama. Kun hojii qindeessuudhaaf kan nu gargaaru odeeffannoowwan adda addaa qindeessee bifa salphaatiin kompiitarri akka pirooses godhee baasuuf kan nu fayyadu central process unit yookaan immoo qaama hardweerii kompiitaraa keessaa tokkodha. Inni lammaffaan miimooriidha yookaan immoo storage jennees kan waamuu kan dandeenyu odeeffannoowwan adda addaa irra kuufachuudhaaf, odeeffannoowwan adda addaa irra kaawwachuudhaaf, irratti seef gochuudhaaf kan fayyadamnudha. Simple example isaa kan akka memory yookaan immoo RAM jennee kan waamnu read only memory, read access memory, random access memory kan jennee waamnu, hard drive yookaan immoo hard disk jennee kan waamnu, HDD jennee kan waamnu kun kutaa kuusu data yookaanis immoo storage kompiitaraa yookaan hardware partii keessatti kan ramadaman. Inni kabroon input device, output device jennee kan waamnu qaamolee kompiitaraa warroonni kunis akkuma kana paartii hardweer paartii keessatti kan ramadamanidha. Input device jechuun divaayizii daataa keenya gara kompiitaraatti galchuudhaaf ittiin fayyadamnudha. Fakkeenyaaf namni tokko woordii irratti barreessa yoo ta'e kiiboordiin jiraachuun dirqamadha. Yookaan immoo touch screenii ta'uu qabaata. Akkasumas illee maawuzii jiraachuun dirqamadha. Maawuzii ittiin left right click goonee kan itti fayyadamnu fankishiniiwwan adda addaa kan qabatudha. Kanaaf hardweer paartiin input device of keessatti qabata jechuudha. Inni kan biraan output device. Output device immoo odeeffannoo nuyi gara kompiitaraatti galchine alatti baasee kan nutti mul'isu jechuudha. For example monitoring kompiitara nuyi kiiboordii keenyaan itti galchine daataawwan nuyi kiiboordii keenyaan itti galchine yookaan touch screeniidhaan itti galchine yookaan maawuziidhaan itti galchine tokko display godhee bifa nuyi arguu dandeenyu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas illee output device kan jennu printeriin output device yookaan immoo paartii hardweerii ta'ee output device jalatti kan ramadamudha. Kana jechuun maal jechuudha? Printeriin daataa yookaan faayila nu qabnu images ta'uu danda'a, texts ta'uu danda'a,
waan kana print godhee waraqata irratti kan nutti agarsiisu printeriidha. So printeriin kun output device jalatti ramadamaa jechuudha. Inni kabroon motherboard, cables, power supply jennee kan waamnu kun qaama hardwareidha jechuudha. Kun hundinuu kusdeetaan bu'uura gola hojiin yookaan immoo central process unit jennee kan waamnu kun gulaala input devicein agarsiisa output devicein warroonni kun hundi isaanii hardware part jalatti kan ramadaman jechuudha. Kutaa guddaan lammaffaan komputeraa inni kabroon immoo software jennee kan waamnudha jechuudha. Software jennee kan waamnu kun kutaa komputeraa keessaa qajeelfama hojii komputeraaf kan kennudha. Qajeelfama hojii komputeraaf kan kennudha. Bifa salphaatiin software define gaafa goonu set of instruction jennee waamuu ni dandeenya. Tuuta instruction yookaan ajajoota jechuudha. Ajaja adda addaa qajeelfama adda addaa walitti tuuta ta'e yoo jiraate inni kun software jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma gaarraatti isinitti hime softwarein kutaawwan gurguddoo lamatti qoodamee argama. Maal jennee komputer kutaawwan gurguddoo lama qaba jenneerra. Inni jalqaba hardwareidha, inni lammaffaa softwareidha. Akkuma kana immoo softwarein immoo kutaa gurguddaawwan lamaaf jalaa qaba. Inni jalqaba application software jennee kan waamnu, inni lammaffaan immoo system software jennee kan waamnudha jechuudha. Application software jechuun hojii dhuunfaa keenya yookaan dhaabbata tokko yookaan biiroo keessatti hojjennu irratti kan nu gargaarudha. Hojii dhuunfaa yookaan immoo hojii dhaabbataa irratti hojjennu kan nu gargaaru application software jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Hojii keenya nu salphisuudhaaf, hojii keenya saffisa isaa nu dabaluudhaaf kan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee application software jennee waamna jechuudha. Kanneen akka Microsoft Office, kanneen akka Google Chrome, kanneen akka Adobe Photoshop kun application software jalatti ramadama. Inni lammaffaan immoo sagantaalee hojii bu'uuraa yookaan immoo system software jedhama. System software kun immoo hojii bu'uuraa akka qindeessa kusdeetaa yookaan disk managementii fa'a. Fakkeenyaaf partitionii kompiitara keenya irratti immoo barbaannee walumaa galatti system software ni jiru taanaan kompiitarri hardware partiin faayidaa hin qabu jechuudha. Because backbone kompiitara tokko kan ta'e system software. Fakkeenyaaf Windows, Microsoft operating system, Linux operating system. Innezi warroonni kun hundi isaanii iyyuu maalidha? Warroonni kun hundi isaanii software system software jalatti ramadamu jechuudha. Walumaa galatti qaamawwan gurguddoo kompiitaraa lama jennee erga waamne kompiitara ijaarsa isaanii keessatti meeshaalee qabatamanidha. Harkaan qaqqabachuu yookaan immoo tuttuqnee ilaaluu yookaan immoo ija keenya duwwaadhaan ilaaluu kan dandeenyu yoo ta'e hardware jennee waamuu ni dandeenya. Akkasumas illee software partiin immoo hojii kompiitara qindeessuuf hojiiwwan akka isaan raawwatamaniif kan qajeelfama kennuudha jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Kun walumaa galatti qaamawwan gurguddoo kompiitaraa jennee waamna. Inni kabiraan kompiitar gosootawwan adda addaa hedduu qaba. Akkaataa hojii isaanii irratti hundaa'uudhaan, akkaataa ijaarsa isaanii irratti hundaa'uudhaan, akkaataa meeshaa faayidaa isaan laatan irratti hundaa'uudhaan kompiitara bakkootawwan gurguddootti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqaba kompiitara keessa yookaan immoo desktop computer jennee kan waamnu kan keessatti nuuf fayyadamnu jechuudha. Bakkaa bakkatti deemuu kan hin dandeenye kompiitara teebilii tokkorra deeskii irra kan taa'uu danda'u desktop computer jennee waamuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan laaptooppiidha. Laaptooppiin nama waliin deemuu kan danda'udha. Bakkaa bakkatti baattannee deemuu kan dandeenyu, hoteelatti fayyadamuu kan dandeenyu, kaafteeriyaa adda addaatti fayyadamuu kan dandeenyu, eerpoortitti fayyadamuu kan dandeenyu, kan baattannee deemnu immoo laaptoop jennee waamna. Inni kunis gosa kompiitaraa keessaa isa tokkodha. Inni kabiraan taabileetiidha. Taabileetiin immoo gosa kompiitaraa laaptooppii fi moobaayila gidduutti kan argamudha jechuudha. Taabileetiin bu'uura isaan laaptooppii fi moobaayila gidduu jira. Inni kunis immoo guddina xiqqoo qaba. Agarsiisa touch screenii qofaa isaa irratti hundeeffameen hojjeta. Touch screenii adda addaatiin kan hojjetu taabileet jennee waamna. Inni kabiraan smartphones gosa kompiitaraa keessatti ramaduu ni dandeenya. Smartphones gosa kompiitaraa keessatti ramaduu dandeenya. Kutaa kompiitara tokko ta'ee kan baay'ee xiqqaadha. Amma hojiiwwan hedduu raawwachuuf fayyadamna. Kan akka moobaayila odeeffannoo wal jijjiiruu, barruu barreessuu, suuraa viidiyoo hojjechuu kan ittiin dandeenyu smartphonenis gosa kompiitaraa keessatti ramaduu dandeenya. Inni kabiraan kompiitara aangoo gurguddaa yookaanis immoo mainframe kompiitara kan jedhudha. Kompiitara baay'ee guddaadha. Baay'ee cimaa fi guddina qabanidha. Hojiiwwan baay'ee gurguddaa fi uummata hedduudhaaf tajaajila kennuuf oolaniif kan fayyadu mainframe kompiitara jenna. Dhaabbileewwan gurguddaa keessatti kanneen akka baankii, kanneen akka dhaabbata gurguddaa mootummaa itti fayyadamu warroon akka kana kompiitara mainframe kompiitaridha kan isaan fayyadamanii. Inni kabiraan super kompiitar jenna. Kompiitara hanga baay'ee olaanaa fi cimina qabudha. Hojii baay'ee ulfaataa akka qorannoo saayinsii kan fayyadamnudha. Yaaliiwwan adda addaa saffisaan kan fayyadamnu super kompiitar jennee waamna.
Inni kabroon inni torbaffaarratti nu argannu embedded computer jennee kan waamnudha. Kompuutera baay'ee xiqqoodha. Keessumattuu hojii tokkoof yookaan meeshaalee elektirooniksii keessatti galmeeffaman bu'uureffaman fakkeenyaaf foonsii elektirooniksii konkolaataa keessatti kan argamnu wantoonni akkasii embedded computeridha. Kompuutera fakkeenyaaf embedded ta'anii yookaan immoo wantoota attach ta'anii kan argaman. Baay'ee xiqqoodha hangi isaanii garuu embedded ta'anii kan argaman kompuuteroonni akkasii taayipii kompuutera keessatti ramaduu ni dandeenya jechuudha. Inni kabroon erga gosoota kompuuteraa akka kanatti haasofnee hojii fi faayidaa sanii ilaalla. Faayidaa keessumaa hojii faayidaan kompuuteraa maali? Kompuuterri maal nuuf bu'aa buusa kan jedhu keessa inni jalqabaa saffisa hojiiti. Saffisa hojiiti. Kompuutera odeeffannoo baay'ee saffisaan gulaaluu fi raawwachuu kan danda'udha. Hojii baay'ee yeroo gabaabaa keessatti raawwanna. Kanaaf saffisa yookaan ispiidiinsa faayidaa kompuuteraa keessaa isa tokkodha. Inni kabiraan kuusuu yookaan ol kaa'uudhaaf odeeffannoo kan nu fayyadudha. Daataa keenya ol kaawwachuun hardi koppiidhaan kan keenyu shelfiirra kan piriinti goonee hardi koppiidhaan keenyu kompuuterarra istoorii bifa salphaatiin istoor goonee kan keenyu dandeenyudha. Kanaafis nu fayyada. Gulaaluuf akkasumas illee odeeffannoo qindeessuuf kan nu fayyadudha. Barreeffamoota yookaan leenjiiwwan adda addaa ittiin kennuudhaaf fakkeenyaaf kitaabota elektirooniksii adda addaa ittiin sheer gochuudhaan onlaayinii adda addaa sheer gochuudhaan PPT ittiin qopheeffachuudhaaf wantoota adda addaatiif barnootaaf kan nuyi fayyadamnu akka fayyadamnuuf kan nu gargaaru kompuuteradha. Qunnamtii yookaan intarneeta fakkeenyaaf kompuuterri hin jiru taanaan Google fayyadamuu dandeenyu, Facebook fayyadamuu dandeenyu, YouTube ammumallee kan irratti information isin yookaan beekumsa isiniif qoodaa jiru kana share isiniif gochuu danda'u. Kanaaf qunnamtiidhaaf intarneetaaf illee kan fayyadamnu kompuuteradha. Inni kan biraan biizinesiif illee ni fayyadamna. Kompuuterri hojii dinagdee keessatti faayidaa guddaa qaba. Dhaabbileen gurguddaan akka baankii teessoo isaanii raawwii hojii isaanii fi haala gabaa kompuutera irratti qindeessu. Kanaaf kompuuterri hin jiru taanaan walii galatti biizinesi irraan gochuun illee hangam akka ulfaataa ta'e yaaduu ni dandeessu. Inni kan biraan ittiin bashannanuudhaa fi intarteementiidhaa fi bashannanaaf kan nu fayyadamnudha. Neetfiliksii, Spotify warroota kana tapha garaagaraa waliin bashannana kennuudhaaf faayidaa ni qabaata. Selfii namni illee otoo nu bira hin jiraatin kompuuteraan fayyadamne viidiyoo adda addaa ilaaluu, muuziqaawwan adda addaa dhaggeeffachuu, fiilmii adda addaa daawwachuu, hojii bashannana garaagaraa ittiin hojjechuuf kan nu fayyadamnu kompuutera waan ta'eef kanallee faayidaa kompuuteraa keessatti ni gala. Inni saddeettaffaan scientific researchidha. Researchiiwwan gurguddoo kompuuteraan gaggeessuu ni dandeenya. Akkuma gararraatti super kompuuteriin researchiiwwan gurguddoodhaaf fayyadamna jedhee inni kun faayidaa kompuuteraa keessatti tokko gaafa jennu scientific researchiiwwan adda addaa bifa saffisa qabuu fi baay'ee qajeelaa ta'eetiin kompuutera fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni salgaffaan automationiidha. Automation jechuun immoo wantoota baay'eesaa wantoota maanuwaalii turan wantoota yeroo nutti fudhatan wantoota humna namaa gaafatan baay'eesaa automate goonee fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf forensikii fakkeenyaaf wantoota adda addaa wantoota shakkii qaban tokko tokko check gochuu konkolaataa ofiin deemu oomishuun xiyyaara ofiin deemu oomishuun warroon akkasii kun automation paartii keessatti ramadamu kun faayidaa kompuuteraa keessaa isa tokkodha. Inni kurnaffaan ijaarsa yookaan diizaayinii adda addaa ittiin hojjechuudhaaf fakkeenyaaf injiinaroonni baay'eedhaan AutoCAD fayyadamu, Adobe Illustrator fayyadamu. Warroonni kun kompuutera fayyadamnee yookaan diizaayinii adda addaa ittiin hojjennu kan nuyi ittiin ijaarsawwan gurguddoo tokko ittiin develop ittiin goonu warroonni kun hundinuu kompuuteraan kan fayyadamnudha. Inni 11ffaan faayidaa kompuutera data management and analysis dha. Data ittiin manage gochuudhaaf kan nu fayyadamnudha. Daataawwan ittiin manage gochuudhaaf kan nu fayyadamnudha. Inni 12ffaa fi inni dhumaa eegumsa odeeffannoodha. Eegumsa odeeffannoodha. Kun baay'ee kan isin beekuu qabdanidha. Kompuuterri odeeffannoo tiksuu fi eeguudhaaf sagantaalee amansiisoo qaba. Faayila namaa dhuunfaa fi dhaabbilee eeguuf sirna eegumsa bu'uuraa fi odeeffannoo amansiisaa kan qindaa'edha. Kana jechuun maal jechuudha? Kaleessa hin gadamaatu ture hardi koppii piriinti goona. Waraqata namaa piriinti goona. Shelfii irratti kaataagorii ABC jennee keenya faayila barasaatti barreessinee ni keenya. Sanaa booda namni shelfii irra waan jiruuf bifa salphaatiin hatamuu danda'a. Bifa salphaatiin bakka sanaa fuudhamee odeeffannoon nama tokko gadi ba'uu danda'a. Bifa salphaatiin gubatee illee barbadaa'e illee baduu ni danda'a. Baakaappii illee hin qabnu jechuudha. Garuu gaafa gara kompuuteraatti dhufnu daataa keenya seekuurdi gochuu ni dandeenya. Daataa keenya keessa
folderii create goonee foldera keessa kaa'uu dandeenya. Google irra kaa'uu dandeenya. Google Drive eddeedara cloud irra kaa'uu dandeenya. Flaashiidhaan hardii koppii baattanii deemuu dandeenya. Bakkoota 2 3 4 koppii goonee faayila keenya kaawwannee bifa salphaatiin akka baakaapittis fayyadamu akkasumas inni daataa keenya seekordii gochuu dandeenya. Paaswordii illee itti godhachuu dandeenya. Namni tokko faayila keenya akka tasaa yoo argate faayila kana akka bifa salphaatiin access gochuu hin dandeenye illee paaswordii itti gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf walumaa galatti tokko maalummaa kompiitaraa ilaalla. Lammaffaa tokkoffaa maalummaa kompiitaraa ilaalla. Maalummaa kompiitaraa kompiitara jechuun maal jechuu akka ta'e inni lammaffaan kutaawwan gurguddoo kompiitaraa ilaalla. Haardweerii fi sooftiweerii akka ta'e inni sadaffaan kutaawwan kompiitaraa hedduun haa jiraatan iyyuu isaan immoo eenyu kan jedhu listi goonee ilaalleerra. Warroonni kun bifa salphaatiin kan nuyi argachuu dandeenyudha. Inni dhumaan amma konseptii nu ilaalle immoo faayidaa kompiitaraati. So warroonni kun waa'ee introduction yookaan immoo seensa kompiitaraa irratti kan ilaallu yoo ta'e torbee dhuftu kutaa biroo qabadhee isiniif nan yaada. Warroonni YouTube kiyyaaf faamiliin taane faamilii ta'a, share godhaa, afaan keessaniin beekumsa kompiitaraa argadhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naa tura.